Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani moyeedha moyee cilaalootuuf har'as qophii icciima jaalalaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Hanga dhumaatti na hordofnaan barnoota irraa fudhattu jedheetiin yaada. Warreen YouTube chaanalii kiyyaaf haaraa taatan, maatii akkanaa taatan, warri dur maatii kiyya taatan sheer laayik akka gootan asumaan isin gaafadha. Icciima jaalalaa. Dubbiin akkas ture. Namicha tokkotu intala bareedduu takka fuudhee wajjin jiraachaa ture. Intalli bareedduun tunis haalaan tan bareedduu fi haalaan tan isa jaalatu turte. Guyyaa keessa erga umrii dheeraa wajji jiraatanii booda dhukkubni gogaa ishee balleessu ishii qabe. Xiqqooma xiqqoon bareedumni fuula ishee irraa badaa dhufe. Hedduu rakkachuu eegalte. Guyyaa tokko jaarsi ishee malee fagoo deemee gaafa deebi'u balaa tasa isa mudateen ijji isaa arguu dhabe. Haa ta'u malee ijji isaa arguu dhabe haa inni jedhu malee ijji isaa inuma argiti. Jireenya isaanii itti fufanii bareedumni jaartii isaa caalatti guyyama guyyaan hir'achaa dhufe. Abbaan manaa kun garuu waan ijaan hin agarreef jaalalti isaa akkuma yeroo jalqabaa sanitti itti fufa. Isii biratti isiin akka isiin beektutti inni ijaan hin argu. Garuu haa ta'u malee inni nama ijaan argu. Osuma wal jaalatanuu, osuma wajjin jiraatanuu, osuma wal mararfatanuu guyyaa tokko isheen jalaa gara fuula Rabbii deemte jechuunis ni duute jechuudha. Hedduu gaddee biyya sana jibbee biyyaa ba'uu murteesse. Namoonni naannoo isaa jiraatan akkas jedhanii gaafataa turani. Amma akkamitti deemtee biyyaa ba'uu dandeetta? Gaafa dur jaartii keetu si gargaaraa harka qabee siin deemaa amma akkamitti biyyaa ba'a jettee murteessite? Deemtee uguruu ga'uu hin dandeettu waan ta'eef taa'ee asuma jedhanii ummanni itti dheekkame. Innis akkas jedhee deebiseefi ani as jiraadheetiniin jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu biyya kanaa badee biyya biraa jiraadha jechuun ummata kanatti hime. Innis akkas jedhee deebii itti aanu isaa jaraaf deebise. Ani nama ijaan hin agarree miti. Jaartii tiyya tana hedduu waan jaaladhuuf akka isiin na jalaa cinqamtuu fi akka isiin na jalaa miidhamtu hin barbaadu. Dhibeen isirra jiru kun akka naman argineetitti jechuudhaaf ijaan hin argu jedhe malee ani durumaa ija kiyyaan hin arga. Kanaafuu jaalalli ani siif qabu guddaa waan ta'eef akka isiin cinqamtu waan hin barbaanneef nama ijaan hin argine fakkaadhee isii wajji hanga irraa jiraadhe. Haa jiraadhullee malee Rabbiin waliif na qoodee akka waliif nu kennetti wajjin jiraachuuf immoo carraa nu hin kennine. Isii na biraa fuudheetiniin ana hambise. Osoo danda'amtee yookiin osoo harka namaa keessa jiraattee anillee wajjin deema ture. Hundaafuu hojii Rabbiiti. Hojiin Rabbii kun immoo ka jaalatu lamaan addaan hambisa. Namni wal jaalatu lamaan umrii dheeraa wajji jiraachuun carraa gaarii ture. Haa ta'u malee anaaf isiin akka wal jaalannutti umrii dheeraa wajji jiraachuun hin danda'amne jedhee ummata isa gaafateef deebise. Asirraa ergaa guddatu jira. Namni wal jaalatu dhibees haa ta'u wanni kamuu yoo kan namatti dhufu taate jidduu namaatitti jibbaan hin uumamtu. Haa ta'u warra jaalala irraa wal jaalate qofatu jibbiinsaa fi daddarbaan jidduu namaatitti uumamti. Kanaaf innis ani kan natti mul'atu bareeduma isii kan duriiti malee har'a gogaa isii kan jijjiirame kun natti mul'atu. Jaalala isii wajjin duraan dabarse malee har'a wanti jibbaan natti dhufu tokkollee hin jiru jechuun ummata kanaaf deebise. Eeyyeen jaalalli jiraannan wanti dhabame hin jiru. Jaalalli bifaanii miti
kan inni qobatu onnee keessa garaa keessa waan ta'eef osoo ijaan arganii durumaa qotaniit of keessaa baasanii asumaan ergaa guddaa isiniif qabdi jedhee abdadda. Waan na hordoftaniif galatoomaa. Hanga qophii biraatiin wal agarrutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. ፍቅር ላይ ቅጁ ከባይሩ ቅጁ በልዩነት ቅጁ አንድ ሆኖ ቅጁ የቂም መንፈስ ቅጁ እንዲላቀ ከጸበሉ ቅጁ ትታረቅ ቅጁ አቤት ቅጁ ቅጁ ትታረቅ